Lama hello boy 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 Nation Production Abbanni Nation Production meeshaalee ammayyaa qixeeffachuudhaan hojii dookumantarii eegaleera. Dookumantarii gurguddoo kan gosaa, kan qixxeelammii, seenaa goota jaalattanii, seenaa maatii keessanii, seenaa lafa seenaa qabu, seenaa magaalaa, seenaa ardaalee jilaa, seenaa iddoowwan hawwata turizimii, seenaa hundeeffama yuunivarsiitiiwwanii, kan waldaalee, seenaa hiriyaa fi fira jaalattanii isin faana hojjechuudhaaf qophaa'eera. Nu argachuuf lakkoofsa bilbilaa 0952245224 nuuf bilbilaa. Nation Production. Ashama akkam jirtu daawwattoota YouTube Margaan Gaasuu official jedhu YouTubein koo akkuman yeroo garagaraatti isin beeksisuudhaaf ture dhimmoota garagaraa keessaa'uu seenaa keessaa'uu aartii akkasumas immoo dhimmoota falaasama jireenyaa fi kanneen duudhaa safuu hawaasti qabuun wal qabatan kallattii garagaraatiin isini hojjedhe isin biraan ga'uufan jira. Namni kanaan dura YouTube koo hin argine, namni kanaan dura YouTube koo irraa galaan ani qabu hin qooddanne YouTube seenaatii Margaan Gaasuu official kan jedhu yoo argattan achumaan daawwadhaa, subscribe godhaa, na deeggaraasi. Subscribe fi yoo gootan dhimmoonni garagaraa ani yeroo yeroodhaan hojjedhe isin biraan ga'u hundi akkasin dhufuuf akka argattaniif jechuudha. Inni biraa warri kanaan dura margaa fi ispoortii wal lolanii turanii waggaa 6 margaa fi ispoortiin idda wal lolanii nama walitti araarsu dhabnee qoba jiraatu jettanii na gaafachaa turtaniif margaan ispoortii faana waliin lolle garuu gadi ba'ee isinitti haasa'u isin faana ispoortii daawwachuu qoodachuun dhiise malee dhuunfaa kootiin ispoortii faana wal loluu hin danda'u waliinan jiras ammammaatti garuu gaafii keessaniin fedhii keessaniin torban kanarraa qabee El Clasico isin jaalattan El Clasico guutuun addunyaa kun hawwii guddaan eeggaturraa qabee YouTube kiyyaan dhimmoota ooltee bultee ispoortii hundumaa isin bira ga'uudhaaf qophaa'een jira. Innis Clasicoon torban kana kunooti mee dhaggeeffadhaa. Caalaan dhala namaa addunyaa kanaa fi guutuun jaalattoota kubbaa miilaa hawwii guddaadhaan eegaa kan jiran El Clasicoon dhiyaateera. Osoo dorgommichi eegaliin dura gammii fi gamanniin garalmaan walitti gaarreeffachuu eegaleera. Walli kurri dirree keessaa ardiiwwan akeekkachiisaa fi diimaa taphattootaa irraan ol siqanii samiitti ol qabaman. Nutu caalaa fi nutu caalaan kilaboota lamaanii waraanaa olii kubbaa miilaa addunyaa kanaatiin kan taakkeettaa marga buqqisee ol darbatuun darakaa Xaaliyaanotaatti dhaga'ama. Clasico irratti taphataan mul'achuu hin barbaanne yoo jiraate guggee afaanii fi funyaanii uffatee dursee addunyaa kanaa jalaa miliquu qaba. Bas akkuma kaleessaa kanas akkuma bara darbee mo'atamuurraa qaanga dhiigaatti lolaasuun qooda nuti El Clasico irraa qooddachaa taphannedha. Yaamaali Mooviinii, Kaallitoo Mo'aansii, Santiago Bernaboo Kampinuutu abbaa injifannootiin lola seenaa El Clasico waliin seennee walumaa sunannaa. Dhaabbata Nation Production jedhu galateeffachaa isinis namoonni waan beeksifattan qabaattan nafaana hojjechuudhaan waan qabdan addunyaa kanarratti beeksifachuu akka dandeessan garanumaan isin affeera. Dhaabbata Nation Production jedhu faana hojiiwwan gurguddaa hojjechuudhaaf fiixee irra geenyeerra waa hundumaa walii galleerraa isaan baay'ee galateeffannaa wajjin isin hojjannaa. Dhimmi biraa dhimmi torbaan dhufu ani qabadhee dhufuudhaaf jiru yeroo baay'eedhaaf seeneffama siyaasaa Itoophiyaa keessatti gaafii guddaa kaasaa kan ture waa'ee alaabaa Itoophiyaati. Waa'ee alaabaa Itoophiyaa gaafa kaafnu garuu Itoophiyaan biyya kana keessatti alaabaa gubbaan isaa adii walakkaan isaa diimaa jalli isaa immoo adii qabdi Itoophiyaan jettanii namni yaaddan jirtu jedhee yaadu
Garuu Itoophiyaan alaabaa kana fakkaatu fayyadamtee jirti. Alaabaa kan fakkaatu adii, diimaa, adii jechuudha. Kan biraa immoo alaabaa bifa adii qofa, alaabaa bifa cuquliisaa qofa biyyi kun qabattee darbiteetti jechuudha. Inni biraa fakkeenyaaf waa'ee alaabaatiin wal qabatee alaabaa Mo'ambassaa jedhamu kan sirna darbe keessatti sirni lama itti fayyadame irratti fakkii leencaa arguun keessanii dafne sun Poortugaal irraa akka fudhatameedha. Seenaan kan duubaan deebi'ee kaa'u akkamitti Poortugaal irraa fudhatame, maaliif Poortugaal irraa fudhatame, akkamitti immoo maaliif seeneffama biyya kanaa keessatti waa'een alaabaa gaafii ta'ee har'ayyuu maaliif namni waa'ee alaabaa gaafataa waan jedhu hin kaafna. Kunis dhimma cimaa torbaan kanaati. Dacheen irra jiraannu kun ciitii baay'ee gadi fagoo kan ammaa fi hangaa of keessaa qabdi. Dachee uumamni hundi irraa fi jala mandheeffatee jiraatu kanaaf ammoo wanti baay'een dubbatameera, barreeffameeras. Dachee mandhee uumama hundaa kanaaf sirbameera, geerarameeraafis. Gootii fi keemitii irrattis lubbuun qaaliin lakkaa'ameen dhumne darbeera. Qorannoowwan lakkaa'amanii hin dhumnes irratti qoratamaniiru. Kanaafis kunoo har'aa manaa fi mandhee namoota biiliyoonatti siqanii taate. Albuudonni dhala namaa addunyaa kanarra jiran fayyisanii fi faayan kumaa kitilli akkaa fi akka maleen keessaa waraabamaniiru. Kanarra darbanii ammoo dachee dhiigaa fi iddoo jila gurguddoo aadaa fi amantii dhala namaa ta'uudhaan maqaan isaanii galmee seenaa irratti toora tooraan barreeffamee taa'eera. Dhalli namaa addunyaa kanarra jiru hunduu aadaa, amantii fi duudhaa ofii qaba. Aadaa fi amantii qabu kan ammoo gabbifachaa, gagabbifachaa, walirraa fudhachaa walii qoodaa haftee dhaloota isaa taasifatee ofiifis itti jiraatee labataaf dabarseera. Oromoonis osoo addunyaan kun sirna ittiin bulee wal bulchuun sirreeffatiin sirna gadaa tumachuudhaan hambaa dimookiraasii dhala namaa kaahira. Ibsituun sirna gadaa fi amantii waaqeffannaa kan ta'e irreechi immoo sirna galataa fi mallattoo dhugeeffannaa nagaa fi nageenya sabichaa ta'uudhaan Oromoo waliin waahira. Fuula irreechaa seennee walumaan miidhagina irreechaa daawwannaa. Inni biraa immoo afaan Oromootiin wal qabatee waa'ee afaan Oromoo yoo kaafne bara mootota Gondor afaan hojii keessaa inni hangafa afaan Oromoo ture. Afaan Oromoo afaan mootummaa, afaan mana mootummaa, afaan namoonni hundi ittiin waliin galan. Kanaaf sirumayyuu Oromoonni achi jiraatan sana booda afaan isaanii akkam ta'e, seenaan isaanii akkam ta'e dhimmoota garaagaraatiin ilaalleerra. Garuu afaan Oromoo mootota Gondor booda edda mootonni Gondor kufanii booda afaan Oromoo maaliif manatti deebi'ee gale, maaliif manatti itti cufame, har'aa'u maalitti jira, boroo maalitti deema waan jedhullee hin kaafna jechuudha. Dhagaan uma daakaa hanga ilkaan isaa irraa nyaatamee dhumuddiin gaafa ilkaan isaa irraa caccabee, gaafa ilkaan isaa irraa caccabee dhume immoo hin gatamu. Amma saduutti gadi baasanii buruusaan tolchanii sirriitti waqaranii deebisanii midhaan daakkii isaatti deebisu. Jireenyi garuu akkas miti. Tokko gaafa jiraatee darbuu kan biraatu dhufa. Jireenyi akka guyyaatiin har'aanaa fi isintutti jiraata. Borummoo keenya miti nama biraatutti darba. Inni darbuuf deemu callisee dhalatee qofaa darba taanaan dhaloonni hin fufne. Kaayyootu galma hin geenye. Ilmatu maqaa abbaa hin beeknes hin eegne. Ibsaan dhalootaa dhaamee dukkanni namatti wal furaa jiraata. Dukkana dhidhimaa. Dhimmi biraa kunillee kan icciitii guddaa of keessaa qabu, kanneen biroo immoo kan icciitii guddaa of keessaa qaban, kan boru qoratamanii as ba'uu qaban galmee seenarraa kaafna, aartiirraa hin kaafna. Gootota keenya hammayyuu maqaa isaanii an hin dhoofne kumaa kitilaa kan inni maqaa isaanii dha'uudhaaf jiru, kan isin ganda gandatti beektan, kan isin aanaa aanaatti beektan, garuu immoo kan Oromoon isaan hin beekne, kan Oromoon dhiigaaf lafee isaaniitiin har'a ga'e garuu isaan hin beeknes dookumentarii gurguddaadhaan isinii fiduufani Nation Production faana hojjedha. Dhaabbanni kun hojii gurguddaa hojjechuudhaaf jira. Nu deeggaraa, nu faana hojjedha. Qabeenya qabdan irratti beeksifadha. YouTube koo asumaan subscribe gochuun irraanfatina.
margaangaasuu ofishaal jedha. Neeshin Production Abbanni Neeshin Production meeshaalee ammayyaa qixeeffachuudhaan hojii dookumantarii eegaleera. Dookumantarii gurguddoo kan gosaa, kan qixxee lammii, seenaa goota jaalattanii, seenaa maatii keessanii, seenaa lafa seenaa qabu, seenaa magaalaa, seenaa ardaalee jilaa, seenaa iddoowwan hawwata turizimii, seenaa hundeeffama yuunivarsiitiiwwanii, kan waldaalee, seenaa hiriyaa fi fira jaalattanii isin faana hojjechuudhaaf qophaa'eera. Nu argachuuf lakkoofsa bilbilaa 0952245224 nuuf bilbilaa. Neeshin Production. Walitti deebina torbe dhimmootan qabadhe kana hundumaan keessaa'u ispoortiin ijoolleen dargaggoonni namoonni gurguddoon ispoortii akka kiyya jaalattan akka kiyya ispoortiidhaaf jettanii teessoo akkanaarra rafaa bultanii kubbaa ilaaluu eegaltan ammaan booda ispoortiinis wal bira jirra jechuudha. Ani Margaangaasuuti yuutuubii koo faana bu'aa. Tokkoo qalloo mormi kaafuraam madda gootaan taloseen suraa anaachana mooteessuun kaasaraam. Qabsoo siyaasaa, bilisummaa, birmadummaa, walabummaa fi walqixxummaa sabaatiif hojjechuudhaaf of kaadhimta taanaan kan kee dhiiftee sabaaf cichitaam. Qabeenya dhuunfaa torattu dhiiftee sabicha akka qabaatu jireenya dhuunfaa keetiif iddoo dhabdee kan sabichaaf aarsaa kaffaluudhaaf of qopheessitaam. Aarsaa qabsoo sabni sirraa eegu kanfaluudhaaf ammoo si dabalatee waan si waamamu maraa ni dhiiftaam. Qabeenya maatii haadhaa fi abbaa koo, haadha warraa fi ijoollee koo jechuu dhiiftee saba siin hojjedha jettee hirbuu irraa fudhatte faana hiriirtaam. Sana hundaas dabartee gaafa giitiif gaafa roorroo ammoo lubbuu kee qaalii sabaaf dabarsitee kennitaam. Ni wareegdaa, ni wareegamtaa, kee lubbuu duraansitee kan biraa booddee keetti dabarsitaam. Malla dhibdeen si mo'atee galaa boruu har'a nyaachuudhaa of wakkattaam. Hello,